Welcome, 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 welcome. Welcome, welcome. Ana dhufu. Isin hundinuu welcome. Welcome isin hundinuu. Iftuu Ahmed, Abdurrahman Hassan, Rania Harun isin hundinuu. Ana dhufu isiniin jedha ana dhufu. Yaa ummata kiyya har'a hiriira nagayaa biyya hedduu keessa OMN gubbarra miidiyaalee adda addaa gubbarra hedduu arginee turre. Live gubbarra miidiyaa gubbarras keessattuu magaalaa gudditti Ameerikaa Washington DC kan jedhamu keessatti Oromoon hedduu walitti qabamanii achitti nagaa hiriira nagaa jedhanii akka ajaa'ibatti yaa'anii turan arginee turre gaarii gootan. Ammoo achitti DC kana waa hedduu waan hin argine waan biyya bira keessatti hin agarre tokko DC keessatti argine. Maali inni jedhi nu gaafadhume? Washington DC keessatti Oromoon rukkutamee ture jedhan. Oromoon rukkutamee wanno shuggutiidhaan xiyyitiin ijoollee keenya tuqan. Ijoolleen keenya rukkutame yeroo siin jedhu dubbii kana dhugaa isin himuu jecha akkuma dubbii Itoophiyaa namatti fakkaata. Maaltu adda nu baase? Sila biyya Ameerikaa biyya nagaa keessatti namni akka fedhe yaa'ee hiriira nagaa jedhanii gadi bahuu danda'anii. Ammoo warra achi keessa jiru ka Itoophiyaa irraa dhufanii nu nageenyi ofiif nu yeroo jennu Oromoon nageenyi ofii tiksuudhaaf baqatanii biyya hamaa san Itoophiyaa keessa bahanii Itoophiyaa gara Ameerikaatti eega godaanan booda warri kanneen rabshaa fi baalagummaa biyya Itoophiyaa keessa jiru san qabatanii Ameerikaatti fidan. Biyyi demokrasii handhuura demokrasii keessatti ijoollee keenya Oromoon keenya rukkutan. Hospitaalatti galchan. Sila odoo carraa argatan ni ajjeesan. Ni baay'inaa kun ifaadha. Beekama. Ajaa'iba. Dhugumaan hedduu nama ajaa'ibsiisa. Namni ka'ee refugee status jedhanii baqatanii akkasumatti. Maal jettanii maal uummata hiriira bahanii sirbaan of dagatan akkasuma wal gattanii deeman okay. Namni hedduun wanni tokko yeroo isaanirra gahe namni akka adda addaatti fudhata. Namni tokko ni booyan, imimmaajjiisan. Namni gariin dhima aaran. Namni gariin ni seeqatan. Hundi isaa ammoo affekti tahanii jiran. Jechuun wanti miidhaa sun isaanitti dhagahamnaani akka biraa jechuun akka adda addaatti fudhatan. Namni nuti ilma namaan yeroo response yookiin deebi'ii tokko qofaatti hin fayyadaman. Nuti ummata Oromoo taanee sirba yookiin walaloo yookiin shaakaluu kanneen hunda isaa gamma tokkoon akka gammachuu isinitti fakkaatu ni mala. Ammoo akka aadaa Oromoo keessatti sirbuun walaloo fi shaakaluun kanneen hunda jiruu keenya tiksuuf jecha wanni waliin hidhummaa qaba. Dhimma Oromoo wajjin hidhaa guddaa qaba.
So yoo feete akka muuziqaa nagaa ka gammachuudhaan ka itti shaakalullee itti fudhachuu dandeessan. Ammoo gara biraatiin gammachuu isinitti fakkaata ammoo namni san bilisa ufiif jecha haala saniin itti fufan. Namni gareen amma fakkeenyuma yoo isiniif jedhe fakkeenyumaaf warra muslimni qura'aana isaanii yeroo dubbisan sagalee babbareedaatiin dubbisaa jedhanii akkasitti nama ufiif barsiisan. Waan isaan jechaa jiran immoo jechoota tokko tokko waan nama rifachiisuuti. Fakkeenyaaf rabbii gammachuu yeroo sirraan qabaanne kana kanarra yeroo dubbatan ammoo sagalee bareedaatiin dubbatan. Sagalee bareedaan dubbachuun gammachuu miti bar. Dhaamsuma dabarsuudhaaf. Kanaaf uummata Oromoo kiyya Oromoon gadi bahanii muuziqaa bananii sababa uummata isaanii kabaja agarsiisuu tiksuudhaaf yoo godhan malee gammachuudhaan haa shaakalluuf jechuu miti. Yoo seeqanillee yoo gammadanillee gammachuu miti yaa uummata kiyya. Kana godhuu dhabnaani kana irraa wanni hamaa tokko isaanitti mul'achuun ni mala. Bifa adda addaan namni hunda akka biratti fudhatanii so abdii keessan hin kutatina. Ani akka dhuunfaatitti hagas mara gabbahee instaal kiyyaa miti sun gadi bahee inni shaakaluu kana godhuun takka yoo ta'e malee it's not akka dhuunfaatitti ani instaal kiyyaa miti. Ammoo namni biraatiif haala sanii malee haala biraan beekan. Kanaaf irra kaayachuun qabnu nuti ilmaan Oromooti Oromoo miliyoona 50 nu hunda akka adda addaatti uf tiksuu uf eeguu akka dandeenyuuf karaa adda addaa qabna jechuudha. So wannan jechuu barbaade ar'aan kun akka wal haa yaadachiifnuuf jecha yaa ummata kiyya Ethiopia free Jawar Mohammed, justice for Oromo, freedom for Oromo, peace for Oromo kana hunda jennee biyya san keessatti ka'anii nu ajjeesuu tattaafatan. Nu hidhan afaan keenya qaban. Namni hedduu Oromoo keessan amma ka biyya alaa jirtu sodaaf jecha waan rakkataniif jecha miidhaa waan isinirra gaheef jecha kaatanii kara biyya akka Ameerikaa fa'aatti godaantan. Isaan hoo achitti si cunqursanii kun ammallee Ameerikaa keessatti akkasuma si godhuu barbaadan. Dubbachuu qabna yaa ummata kiyya. Isaanillee yaadachiisuu qabna. Waan Afrikaa keessa waan hamaa san dhiifnee as dhufnaan ati waan hamaa san qabattee fidda akkamitti biyya kanaa dhufta. Jennee gaafachuu qabna. Akkasiimi. Kanaaf yaa ummata kiyya karaa tokkoon yoo barbaanne aaruu dandeenya. Ammoo aaruun qofa amma isaan akka jechuu fedhan. Oromoon aara malee bu'aa biraan qabani. Oromoon nama ajjeesu malee wanni biraan beekani. Qeerroon kuni nama miidhuudhaaf malee bu'aa ummataaf hin qaban jedhanii maqaa kenna haala akkanatti balleessuudhaan deddeemuu barbaadan. Ammoo isaan ufuma ka'anii nama rukkutan. Ka'anii nama ajjeesuu tattaafatan. Kana hunda akka brainwashing taane akka sammuu kennan tuqamne kana beekuu qabna ummata kiyya. Dubbachuullee ni qabna. Gaafii gaafachuu qabna. Dubbachuu dhiisii gaafii ima gaafanna. Oromoo maaliif rukkutamte? No dubbiin Oromoo maaliif rukkutamtee miti? Oromoon kenna akkuma barbaadan waan fedhan godhuu danda'an. Nama tuqaan jiran, biyya keessattis nama tuqaan jiran, asittillee nama tuqaan jiran. Propaganda kana ka sammuu nama hunda ka itti dhiquu barbaadan. Nuti isaanirra dhaabuu qabna. Yaa ummata kiyya guyyaadhaa as dhufeetiin isin dubbisaa ture. Torbaan lama oli I think amma torbaan lama gahuun ni oolu. Torbaan lama as gubbarraa bahee akka harka wal qabannee akka wal cinaa dhaabannee akka wal yaadachiifnee as gubbarraa bahee dhaamsa isiniif dabarsaa ture. Ammallee
dhaamsa kan dura isiniif qabe yaa ummata kiyya of eega yaa ummata kiyya gatiin keessan maal akka taatan hin irraanfatinaa jedheetiin isin yaadachiisuu barbaada. Maaliif yeroo gadda kana keessatti namnis uf dagatu ni mala. Akka of hin daganneef akka wal haa yaadachiisuuf jecha as gubbarraa bahee dhaamsa kanniifaa waama isin beektan irra haasaa ture malee wanni haarawaa miti. Waanaan isiniif dabarse kanaan dura hin dhageenye dhageessanii turtan. Hin beekne beekaa turtan. Wal yaadachiisuuf malee wanni biraatiif miti. Kanaafuu ammaan booda dhimma kenna nu hunda eega wal jabeessine booda gabbaane gara ummatatti dubbachuu nurra jira. Anillee gama kiyyaan humna kiyyaan hanga an dandahetti nageenyi ummata kiyyaaf tattaafachuudhaaf itti mufufaan akka dhuunfaatitti akka nama Oromootitti. So maal jechuudha kuni wanni an jechuu barbaade gara fuula duraa fi ammaan booda irra ani dhaamsa kiyya gabaabsee guyyaa maraa osoo hin tahin torbaanitti yeroo 2 yeroo 3 deddeebi'eetiin wanni haarawaa yoo ka jiraatu ta'e yookiin akka namatti dhufnee wal yaadachiisuuf fi wanni gaafila yoo qabaatanii toltuu waan kanarraa yoo karra dubbachuu dandeessan jettanii yoo na gaafattanillee barreeffadhaa hanga dandeetti isiniif deebisa. Ani isin tajaajiluudhaaf as jiraaba. Isin tajaajilu isin gargaaru akka isin sadarkaa ol aanatti akka gahuu dandeessanin barbaada. So ogummaan kiyya muuxannoo kiyyarraa qabadhee bakki nu barbaachise kanatti itti fayyadamuudhaaf tattaafachuun fedha hirmaachuun barbaada. So afaan Ingiliishiitiin akka jedhan you can do anything but you can't do everything. Maal jechuudha kuni? You can do anything but you cannot do everything. Waan feete godhuu dandeessan ammoo waan hunda godhuu hin dandeessu jechuudha. So yoo feete kanaaf kanallee godhuu danda'a jettee hunda isa godhuurraa wama godhuu dandeessa san filattee akka gaariitti nagayaan godhuudhaan si barbaachisa. So anilla amma humna kiyya wajjin waan experience yookiin waan muuxannoo qabe kanarra itti fufuun barbaada. Waa hedduu jira bara ummata kiyya. Biyya ofii kiyyallee qaba. Warri Oromoo ka biyya Austraaliyaa keessa jirullee qaba. Waa hedduu irra jirra. Dargaggoofaanis waa hedduu irra jiran. Isaanillee tattaafadhee damee adda addaatiin isaanillee gargaaruudhaaf malee waan isin irraanfadheef jechuu miti. Boru as gubbarra yoo na argamuu dhabdanii ammallee dhimma keenya kanarraan jira jechuudhaaf ummata kiyya dhaamsa kiyya asitti raawwata galatoomi isiniin jedhaa fayyaanaa ta'a.